Aktar kana ni beektan jedhee yaada. Buuraak Oozjaaf jedhama inni arra seenaa isaa kana isa waan baay'ee jaaladhuuf seenaa isaa kana ni ilaala jedhee akkanumatti Google babbanee gizaan laalu seenaan isaa baay'ee natti tole. Seenaa isaa kana arra isiniifillee hordoftoota keenyaafillee namoonni isa jaalatan baay'eedha waan ta'aniif isiniif qooda jeen seenaa kana fidee dhufe. Egaa eessatti dhalatee, eessatti guddatee, barumsa eessatti seenee akkasuma yuunivarsiitii kamii baratee fi inni nama akkam ture akkasuma filimoota akkam faa hojjetee beekamee inni moodelistii taheetis jira. Waan kana hanaa jira. Kanaaf seenaa isaa kana kan arra isiniif himu tahaa. Yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik godhaa. Akkasuma haga dhumatti akka nu daawwattan asumaan abdii isinirraa qabna. Kanaaf gara viidiyootti seenuudhaan duratti mee intiroo gabaabaa booda walitti dachaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa sagantaan keenya kan guyyaa arraa xiinxalaa miti. Sagantaa gartee seenaa namoota aktaroota filima keessatti daawwannu kana keessaa aktaroota namatti tolan seenaa isaanii qabanneeti dhufne egaa. Mee sagantaan keenya kun haarawaa akka waliin daawwannu ta'a. Egaa arra sagantaa keenya kana keessatti nama beekamtii guddaa qabu tokko akkasuma aktara moodilaa fi akkasuma namoota hawaasa biratti yookaan aktara hawaasa biratti baay'ee jaalatamaa ta'e. Hawaasa isa keessa jiru qofa odoo hin ta'in addunyaa guutuurratti nama akka jaalatamu qabannee dhufne. Egaa Buuraak Oozjaaf irratti kan xiyyeeffannu ta'a guyyaa irraa kana. Namni kun eenyudha? Maaltu isaa akka milkaa'u isa taasise? Akkasuma akkaataan jireenya isaa too maal fakkaata waan jedhamu kan laallu ta'a. Egaa meetti seennaa Buuraak Oozjaaf dhaloonni isaa Deeseembar akka baatii faranjiitti Deeseembar 24 bara 1984 keessa dhalate. Amma yeroo ammaa kanatti umriin isaa waggaa 40 geera. Egaa kan dhalatellee magaalaa Istaanbul Turkii keessatti dhalate. Lammummaan isaallee biyyuma sani. Yeroo ijoollummaa isaa irraa jalqabee nama boqonnaa hin qabne yookaan nama hojii jaallatu ture. Barnoota isaa ammoo yuunivarsiitii Marmaa keessatti faayin aartist yookaan footogiraafii barate. Egaa akkasuma bara 2003 keessatti ammoo moodela ta'ee jalqabamee jira yookaan moodela ta'e. Guyyaa sanirraa eegalee suuraalee fi taphannoowwan xixiqqaa irratti hirmaatee bara 2005 keessatti ammoo Best of Model of Turkey jedhamuun mo'atee jira. Kana booda biyyoota garaagaraatti bakka bu'aa Turkii ta'ee jira. Best of Model of the World irratti hirmaatee ture. Erga moodela ta'uu milkaa'ee booda Buuraak gara filmiitti seene. Aktoroota jalqabaa isaa keessaa tokko X18 ture. Garuu beekamtii guddaa argatee erga taphatee booda diraamaa Chaalii Kushuu keessatti kameraan ta'ee bakka bu'ee ture. Egaa isa yookaan filima kana keessatti jaalala uummataa guddaa argate. Haala jaalalaan aadaa fi kabajaaf akka fakkeenyaa ta'e. Akkasuma gaa filmii namni hundi beeku filmii guddaan isa beeksise keessaa tokko karaa Sevdaa yookaan Endless Love kan jedhamu yookaan jaalala dhuma hin qabne kan jedhamu kanaadha. Isa kana keessatti Kamaal Soydaree ta'ee bakka san bu'ee hojjete yookaan filima san keessatti Kamaal Soydaree ta'ee achi keessatti hojjete. Nama hojii qotee bulaa yookaan nama ilmoo miskiinaa irraa dhalate tokko ta'ee achi keessatti akka milkaa'inatti guddatee mul'ate. Garuu jaalala isaa keessatti rakkina hedduu keessa darba yookaan jaalallee isaati wajjin achi keessatti rakkina gurguddaa keessa kan darbudha. Diraamaa kanaan Buuraak beekamtii addunyaa guutuu argate. Karaa YouTube fi Netflix irratti illee miliyoona hedduun achirratti daawwatan. Akkasuma International Emmy Award mo'atee ture. Egaa kanumaan wal qabatee bara 2019 irraa eegalee Buuraak Oozjaaf aktara ta'uudhaan yookaan filima Kurulus Osman keessatti Osman Bey jedhamuun achi keessatti hojjechaa ture. Egaa kun waggaa 6 kan deeme yoo ta'u kun seenaa dhaaba Impaayera Osman yookaan Ottoman kan jalqabaa irratti kan hundaa'edha. Egaa filima kana keessatti illee Buuraak fakkeenya jabinaa ta'uudhaan aktara achi keessatti nama baay'ee dinqisiifatamuudhaan amanamummaa fi hooggansa ta'ee agarsiisee jira. Uummanni Turkii fi addunyaa biraa hedduu keessatti diraamaa kana baay'ee jaalatanii jiru. Afaanota garaagaraa hedduudhaan turgumameeti jira. Afaan Oromoo dabalatee jechuudha. Egaa filima Osman namoonni baay'een ni beekanii waan uummanni keenya kan Itoophiyaalleen irra baay'ee filimuma karaa Sevdaa kana yookaan kan Kamaal ta'ee keessatti hojjete kanaa fi Kurulus Osmanuma kana keessatti baay'ee isa baran. Garuu filimoonni inni hojjete baay'eedha. San keessatti illee filimoota garaagaraa illee akkasuma filimoota singilii fi akkasuma filima takataataayii torbeedhaan deemu kanallee baay'ee hojjeteeti jira. Egaa kanumaan wal qabatee haalata maatii fi jireenya dhuunfaa isaa yeroo laallu Buuraak bara 2017 keessatti aktara beekamtuu Fariyee Evjiin waliin
والفوري وكان نخاول قدرتني جارسا جارتي تانجة شورا إسيلين أكترها فيلم كل خان ولين هجة النك أبوي شورا إسال لماني أكسما والتجاجلات ترى إنسان اللين يرو فيلمي كيستي والبراني تراني إيجا أشمرة دابتني والفوراني شورا أما يجولي إيجا أما إلمان نك أبو أما إلمان اللي نك أبوي شورا جريني روم فايساني جالالان كان غوتا ميدا yeroo hedduu social media irratti nama hedduu biratti baay'ee jaalatamoon isaan lachuutu jechuudha. Kanaaf gaa Burak Ozjaaf nama hojii isaatiif of kennee ofirraa amantaa qabuu fi beekamtii isaa itti fufsiisaa jirudha. Egaa inni nama abdii muratiin jijjiirama guddaa addunyaa kanarratti fideedha jechuun beekamtii yookaan kaayyoo isaa sanirra gaheetii jira jenneeti yaanna. Kanumaan wal qabatee namoonni baay'een bara kana filima kamiin dhufa filima Khalid ibn Walidiin dhufa namoonni baay'een kan jaanii gaafii kana gaafataniira akkasuma warri posti godheesniira garuu odeeffannoo kana haga ammatti wanni addaan bahe hin jiru maaliif jennaan inni nu posti hin goone silaa kan kontraata mallatteessisaa yoo akkas jaanii jechuudha garuu immoo inni nu posti hin goone sila hordoftoota isatti ni hima ture haga ammatti wanni addaan bahe hin jiru bara kana keessatti yoo inni dhufuun ta'e nutilleen kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Hojiin isaa namoota baay'ee biratti fudhatama qaba akkasuma afaanota garaagaraatiin baay'ee hojjetameeti jira. Filimoonni isaa hundinuu kan nama hawwatu anilleen filima isaa kana waan daawwadhuuf hedduu takkana dinqisiisa saniif jaaladhee saniif isiniifillee qooduu yaadee akkuma Google banetti seenaa isaa kana yeroon dubbisu natti tole fakkeenyaaf keessaa akka namni abdii hin kutanne nama barsiisa kanaaf namni hundinuu yoo abdii hin kutanne gara fuulduratti jijjiiramuu ni danda'a jedhee yaada. Kanaaf gaa seenaalee akkana kana yoo barbaadan taate koomentii irratti naa barreessaadha. Egaa koomentii irratti barreessitanii itti aansineeti nama biraa kanuma hawaasa bira jaalatamaa ta'eef naa isinillee namoota barbaadan koomentii irratti barreessaadha. Akkasitti gulaallee kan isiniif nu ta'a akkasuma hojiilee haarawaa dhiyeenya kana qabannee dhufaa jirra. Asumaanuu warroonni nu hordofaa jirtan baay'ee galatoomaadha. Karaa telegiraama keenyaatiin warroonni hin beekne karaa telegiraama keenyaatiin nu hordofaa isiniin jecha viidiyoo keenya haga ammatti yoo laayik hin godhin laayik akka gootan abdii qabna laayik sheer godhuudhaan akkasuma warroonni haaroo taatan subscribe gootanii chaanaala keenya kana mallattoo notificationaa banadhaa isiniin jenna. Warroonni yaada qabdan filimoota keenya kan telegiraamaatiin wal qabate yaada keessan koomentii irratti nu barreessaadha. Dhiyeenya kanatti filimoota garaagaraa fiduuf yaana tartiibaan jechuudha torbee guutuu akka inni deemutti amma inshallah guyyaa salaasaa filima ija galaana gurraachaa jedhamu dhufuuf deema jechuudha kutaadhaan deema achirratti guyyaa salaasaa kan isin biraan geenyu taha akkasuma guyyaa arbaallee filima tokko bakka buufna akkasuma oduu gammachiisaallee asiin kan biraa kan isiniif qabu Kurulus Usman isinirraa karaa dhaabbate kan kutaa 53 irratti dhaabbate kan isiniif nu tahaa jechuudha guyyaa tokko qaaxaroo qabne isin biraan geenye inshallah. Kanaaf turtiin keessan nu faana haa ta'u isin chaanaala keenya subscribe gootanii karaa telegiraamaa tiktok akkasuma instagraamaa fi feesbuukaan illee karaa hundaanuu nu hordoftanii nu jajjabeessuudha. Warroonni VIP keenya galmoitan ammoo dursaa harkattanii filimoonni silaa kutaan gallakkifamu kunillee kutaa dabalataati achirratti deemaa jechuun if dura deema amma fakkeenyaaf kutaan takka gallakkifame achirratti 2-3 gallakkifamuu danda'a. Kanaaf karaa VIP tiin akka dhuftanii achi jalatti nu hordoftan VIP'n karaa biraatiin deeggarsan uftaha akkasitti kan hubattan barbaanna. Kanaaf akka gammaddan abdiin qaba warroonni VPN bantanii nu daawwattan galatooma isiniin jenna. Kanaaf yaada keessan nu kan nu hin dagatina isiniin jenna. Yoo seenaan kana hun isinitti tole namatti aansinu itti isinii aansina koomentii irratti nu barreessa galatooma. Assalaamu alaykum.